Yooyaa harka fuunee hordoftoonni YouTube ko akkam jirtu nagaa keessaniin nagaa godha galata waaqayyoo warroonni maatii taatan galatoma warroonni maatiin taane maatii ta'a mana kanaaf viidiyoo haaraadhaan yeroo hundaa isiniin dhufa waan ta'eef jechuudha laayikii godha egaa akkuma beekamu Ruutaan ulfa akka taate beeksifamee jira Abbaan Abrahaamii fi Maark immoo waliin haasaa turanii egaa haasawii isaanii kana keessatti Abbaan Abrahaamii dirqama Addis Ababaa deemuu qaba ijoollee koo araarsuun qaba jedhanii gaashiyyeeni deema araarsaan jedhanis sababni isaa Ruutaan ulfa waan taateef mucaa garaatti baattee Kanaadaa deemuun no inta'u gaarii miti hundee gadheedha isheef jechuudha isheef hin ta'u jechuudha kanaafi deema araarsaa jenna nutis akka araaran barbaannu hordoftoonni isaanii jechuudha egaa akkuma argaa jirtanii Maarkii har'a gaashiyee wajjiniin waan baay'ee dubbachaa ture gaashiyyeen faamiira keessa galanii turanii uguma ammoo nama aarsaa ijoolleen kun gaa'ila isaanii irratti waan qoosaa jiranii fi isaanillee aaranii jiru abbaa fi haati jechuudha sirriidha dhugaa rabbi nama aarsa waan nama naarsine fi hin qabu mikinaatu haadha manaaf abbaa mana erga je'amanii maaliif gargar bulu isheen mana firaa inni mana nama biraa hin ta'u malee hin dabbala gaa'ila akkasii hin dabbara no hin ta'u araaramaa jennaan nutis dhugaa rabbi ana akkasiin araaramtan hin barbaada akkuma argaa jirtan bakka Abbaan Abrahaam baay'ee dubbachaa jira nan deema yoo ati nageessuu baattee deemeen ijoollee kun araarsaa walitti ijoolleen kun wal dhiisuu hin qabanii waagaa guddaa kanfalaniiru anis waagaa guddaan kanfaleera jechaa jira gaashiyeen jaarsummaa deemaniiru baqa kanaaf gaashiyeen akkasan araaraman barbaada namni tokko nam fu'ajee erga aadaasaa guutee mana warra ishee deemee akkas eega wal baranii booddee wal isuun ulfaata badii xiqqoorratti jechuudha lama isaaniiyyuu walii galtee dhabanii to'a malee tu walii galtee qabaatanii badiin xiqqoo turte amma kanayyuu walirraa isaanii fageessu ingin maal ka'ugaa wal hubachuu dhabuudha namni yeroo baay'ee waliin hubatu maaliif akka ta'e hin beekan yeroo baay'ee namni waliin hubatu dhugaa rabbii maaliifidha garuu anis akkasii adeemnaa innaa kanaaf gaashiyeen egaa baay'ee aaranii dubbatanii baay'ee miira keessa galaniiru qaxxalee dammoo har'a Ruutaan ulfa akka taate himamee jira tokko mana meeriitti ulfa akka taate meeriin dubbatteetti kana dura gaafa qoricha ogdee hospitaala galte dooktarri suni meeriitti isheen akka ulfa taate dubbattee jirti Ruutaan egaa haadha mucaa ta'uufidha Abrahaam abbaa mucaa ta'uufidha akka araarama mucaan keessan gidduu keessanitti guddachuu qabdi araaramaa bakka dhugaa rabbii araaramaa jenna nutis maal jennaree dhugaa rabbii akka araaramtan barbaanna waan ta'eef jechuudha rabbiyyuu walitti isinaa araarsu baay'ee tsoomii nufaa jira namni tokkotu walooduu tsoomii hin danda'amu dhugaa rabbii akka kitaabni jedhutti hin danda'amu waan ta'eef araarama nageenya buusaatee kasaan baqa walii wajjiniin tsoomaa isiniin jenna akkasumas immoo deemuun barbaada hafuun barbaadu sammuu koo fi boqonnaa kennuun barbaada itti Ruutaan asumatti boqonnaa fudhadhu maaltu Kanaadaa si geesse ayyariinsaa tokkuma ush faayida Kanaadaa deemtes qilleensi jira Itoophiyaas qilleensi jira Kanaadaatis hin nyaatta Itoophiyaattis hin nyaatta asuma tokkumadha bakka wanti adda adda gu'een jiru bar kanaaf asumatti qilleensa fudhadhu abbaa manaa kee wajjiniin dhugaa rabbiin gawwamiinaa bakka gaa'ila keessan hin diiginaa ana akka kootti bakkaatu araaramtanii natti tola araaramaati nageenya buusaatii waliin jiraadhaa isiniin jedha dhugaa rabbii baay'ee tokko nama ajansiistu egaa kana fakkaata viidiyoon keenya irraa gabaabseen fideen dheeressinii yeroo yoo jaallattan dheeressanii fida kana booddee dheeresseen jechuudha viidiyoo isaanii dheeressee hateen fida
jaallattu taanaan isinii sintamacha taanaan dhugaa rabbi dheeressinii isinii fida yaaddeenaa ishii ummata koo inna kanaa araarama rabbi nageenya isinii faa buusuu laayikii godhaa subscribe godhaa share godhaa video kan